Akkan godhu dhabee yaadni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaadni kiyya gareef hin galle caalaansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha jaafee akkam nagaa fayyaa gaarii jirtu naguma nagaa keessanii baga nagaa taatanii dhiyoota nagaa Jamaalee abbaan Jaafar jecha abbaan Jaafar dhufee viidiyoo waraabuun nutti mijoofne ammallee inni asin dura illee dhufeetuma deemee garuu akkasin dura viidiyoo illee waraabne maal jenne amma garuu haalli nu mijoofne inna ono kuni mazida haramati harama deemne mazida haramati viidiyoo kana waraabne bilbila yoo sandalgatti deebisne baay'ee zahma waan ta'eef akkasuma ol dhaabee waraabee wallahi baay'ee namatti tola baay'ee bashannanee alhamdulillah rabbil alamin wanni abbaa warraa ofii ga'u injiru isiniin jedha aniif Jaafar illee nu dabbaree turre erga waliin arginee addaan fagaannee jirra inna bakka nuti viidiyoo son taane xiyyeeffannaan keenya yeroo isa wajjin dabarsuu ture maaliif jennaan haga daa'imni guddate arabni illee akka duraanii bakka argitee bakka ofii barbaadde nu hin deemtu waan ta'eef yoo ofii barbaannee nu taaksii alaa qabannee deemne malee akka duraanii sanitti bakka deeman hundaan fuudhanii hin deemani sila kana waan ta'eef nu baay'ee nu dabbare kana erga nu dabbare immoo nuti maal godhuu qabna dee ufumaa keenya deemuu qabna jechaadha. Ufumaa deemnee isuma wajjin bakka deemnee harama dhaynee maal jennee bakka itti bashannananii mee viidiyoo tokko yoo argeessinii illee isallee isinii gadhiisa bakka itti bashannanan faa deemnee kanuma kana deemnee laallee deebinee bakka biraa akkasii akka duraanii sanitti gatteennee maal hin jenne yoo san daa'imnis xiqqaadha daa'ima raffisaniitu haasa'uu danda'anii viidiyoo hojjechuu danda'anii amma immoo daa'imni guddaadha yoo sagalee xiqquma dhaga'ee ol ka'ee taa'ee sibira isa dhageeffata kanaas hin jedha immoo ni ulfaata wallahi hoteela keessa taa'uun jiraatuun baay'ee ulfaata haa ta'u kan maal godhan rakkoorraa kan ka'e malee osoo silaa rakkoorraa ka'uu baate hoteela keessa taa'uun yaani wallahi agarsuunda barbaachisaa miti ni ulfaata yaani waan akkasitti toluuf baay'ee sitti tola garuu ganamas galgalas ganamas galgalas jedhee akka sobbileewwan kiyyaa inshallah ka rabbiin amma mootu biyya keenyatti maatii keenya biratti walitti nu haa deebisu walayaannee wal arginee wal haraarree amma immoo inshallah yoo rabbi fedhee yoo guddate ji'a 5 booda biyya keenyatti wal arginaa jechuudha inshallah rabbiin nama sannu haa godhu achiin nu haa ga'u obbileewwan kiyyaa galatoomaa ulfaadha warri koomentii naa kennitanii warri immoo bakka gammadanii warri mabruuk naan jettanii hundumti keessanuu naaf jiraadha naaf galatoomaa isiniin jedha galas guddaa na biraa qabdan obbileewwan kiyya qaalii fi gaariiwwanii kataanki ko so much kabaxaam ifa barri bannatti jira wallahi maaliif jennaan hin rafne rata sound danda'u bas garuu alaalituma waa isinitti bana malee inshallah akka sobbileewwan kiyya galatoomaa ulfaadha hin jedha seenu masjida galanii nama tan qur'aanaan haasa'uu malee zikrii rabbiitiin wajjin haasa'uu malee kanaan turani sahaba rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ما في دنيا كيسن إفتني منا كيسن إفتني مسجد سنتنجرني ويتول قافتني جنان ديبي وليكنن نحفظ صومنا كين يتيفنا ولا نغتاب أحدا نمتك مسجد كيسن تنجنا من جنة مسجد تجل جت صحابة رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه أيها الإخوة ولو فعل شيئا وسوى دلك من هذه المحرمات كجبرة حميرة نما وردرورة نما الرسورة أكما سنة جتة رقا كجبانا متبغورة أسود لكي والربين حرامك ودكنرة لم يفسد صومه صوم نساس بديرة هنجنو صوم والنبال سوان قرانا ما سيني وانا كسما قرانا ما سيني دقاتي الرا أكما سنة جمائي الرا akkuma sana nyaataaf dhugaatii irraa waan seene tiji soomana ma balleessa
لعدم الدليل على الفطر بها، ولكن يفسر المحرم فيزيد على أجر الصوم وقد يقل. ونني صومني حميم بلسو أجرين كهين الرتيرن أجرين كي أجرين ما يوفيكتي صومي هنتاتو أكسما يو كان الرائقة أجرين كان كيسو مسانر أجري براتو سي إدا أمس أجري نمي حميد إيسو أجري كجيبت إيسو أجري أكما سنمو نما ولد تديرو إيسو تي ويتا ولكبتي كسومنا ولد في أجري قد وهي سيتا أجرن وقد يقل أما كنمو والكتا أغاف سنهين الرتا وقد يتساويان والكتاتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة. سومني حميد أكا سومنا شابسني أكما سنة نما ولدت ديرون نما ولدت نكون كتير عندهم سومنا شابسني أئمة ورا أهل العلم الرد وليغلانيرو ونمو بدي غرغدا مو أفكيسا قبا سومنا كان كيمو هنرسا سواب سالي هنرسا كناب جنان حمير رمضان ما هنجبس جتني أمين متنا أكما سنة ولدتنا ما نكون ولدتنا ما ديرون رمضان ما هنبلي سجتني أكست التنسيننا أكسما نما الربسو رمضان ما هنبلي سجتني التنسيننا أجري كان كيكيسا ديليتي قولي فورماتي قولي سجلا بليسي أجرين كان كي رمضان كيستي بديدان سيقبامي ويا قياما سلبت ججور قروا أكا نياتا بلغاتي سومنا في إبان إبتن بليسو ججورنا بيكتو كان جنان أئمة وري أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة هذا مما لا نزاع فيه أسكيستي والدبين جرت بين أهل العلم وبين أئمة أهل العلم وجماهير من العلماء والرب يكتطيع علماء كيستي سومنا نمانا هنجب سجدشورتي مال أكا نياتاب دواتي تأي سومنا نما جب سجدشورتي أكا سرتي علماء هنجب سوكا هنجب سنرتي وليقلاني جراني جدشورا وبوليوان إسلاما ونني سومني حمين ونني بلسو رمضان كين الرسا بدي غرغدا حمين اللي بدي وان توبات سيحاجم سيسو خجمن اللي وان توبات سيحاجم سيسو غيبان اللي أكو مثلا حمين اللي وان توبات سيحاجم سيسو نميمان اللي نما ولتدرون اللي وان توبات سيحاجم سيسو أكسما شتم مسلم فسوق وقتاله كفر مسلما نما نمتك والرسول فاسق ما دجرني ربي رسوله رسول الرابه قالوا إسعاد جيسون مو كفري داجر رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان جنان سومنا كان كيكيسة تسد فيجرا ويا حرق ويا كدا لما حر شعبان ويا كدا لما كيسة جرتا ويا ميقنا هف جدي أف مدان ناميما الرافقات جدو ور مركزا ديمتي ولنكو الرافقات وان غرغرا كيستي ربي نواتيسو درسي كين ويا حرا أسرت دامنا مستحبات سياما وان صومنا كيست جالتما تئه يو ربي كين يجده ويا بري ولله بارك الله فيكم إن شاء الله ربنا أست سيداما وري ورابات اللي إن أبدني إن شاء الله ربنا ور ولي ملكه رب وهاتايسو ور ولي فيدم رب وهاتايسو كان في يو ربي جدمو تربان كان كيستي قرمات نسني باسير فغافي نسني باسير أما ساعتي تدبر جدين غافي يوم غافت ساعتي تدبر نما اللي بيتني صوتا نما قبطن جتشودا في سنيسه كنافي غافي سني باسي غافي لي سني باسي غافي وان قرانه كيسا سني فدا إن شاء الله ربنا ور وللرا فيدم رب وهاتايسو ور ملكه رب وهاتايسو يا دا مرادك يا ربي حقه بكى رب وحقه بايكي كبدا بارك الله فيكم برينا سا بايكي كبدا ربي سنا ملك يسوع بكى ربي سنا قبر جلال سا ربي سنا هكنو نمني قافي قبدن اللي قافي كتابة كانت الرؤو إن شاء الله ربنا قافتنا يو ربي جدي رمضان كين كان كيستي وان ججبا كاناني دينا يو ربي رمضان يوسون قيد وان تيفي رمضان نتلو في جلا ورقبا رب واتايسو وبوليتي كينيا نما لقوسا بدني أركبا في جبتا ناني مال جتا فرطو مال جتا
أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ناني وبسيتي ورماناتي أردت ما جد. هاي ما شاء الله عليكم. قافي تكون قبا أستاذ. أكما خان اسمه منا خولي يتشادا. مقريب ما هكس جهة صار ما مقريبا يعني مقريب نحزنا ميجرا لقوا فرة التركيب أكمل قتشو قبا. ساعتي مغربا إيجا مغرب نزانا مي أغرتي مو أصو مغرب نزانا مين دورا غرتي مقريبا هزانا مي ودها تشورت نركي. جتشوني قالا وان تكجرا يوكا ويتدو فدوران ست بيسي سوتاي ساعتي إني ست دفاجر ست بيسي سوسن وفرنا بيكو قبل وان تاتيبي كان اللي وان التسيقا فدوتا قروا إيقا مغريمني أزانمي وفر الترقنان وما سرنجرو كان مو يو دوران كاسيتي بيسيسي دفوتاي أما موسي دقاتيسي ساعتي برالي دفو دندا لبوكي وفقردوتي غافة سنة كمتي نتي دفلاتا جديتي سموكيتي ياديتي yaada kee itti karoorsi sa'aatii inni itti dhufullee akeekadhu ganaadhumaaf iyyuu sa'aatii aadaan sin dhufu sakki nam tokko aadaa qaba beektanii ilmi namaa kun akkuma bifa gurraachaa fi adii fi gabaabaa nu uume kana wayita dhufuutti beeksisee yookaan waa wahii goggodhee aarsuullee haa ta'u wama fedhallee haa ta'u itti dhufu jira dubartii tokko immoo kanuma osoo hin arginuma katab jedheedhuma irraa bu'ee an dhufeeraa bara siin jedhu jira dhufee bara kasiin jedhutu kanaaf jennaan eega magriibni zaanamee ka eega ofirratti argite zanni kan keerratti sa'aatii kanarratti dhufe yaruma kana ammuman ofirratti arge jettee yoo zanni keetiin soomana keessa anaa soomana qabunatti dhumne jettee ofirra yaaddu taate siif rabbitu wal beeka waan ta'eef kana caalimatti sii gaafadha ati akkasumatti ilaali inshaallah rabbuna sanatti sii gaafadhee aadii na gaafattee akkasirratti sii fide inshaallah rabbuna akkasi du'aan guyyaa qabdii kan ijoollee ishee ridwaanii yookaan ridwaan abuu maahiri maqaa kiyyaasumaan barattanii rabbi naaf hadhiisu isin barsiisuun barbaanne sila ridwaanii akkasirratti fatwaa godhaara jettanii maqaa kiyya fuutanii asii na jalaan bayinaati akkasi fatwaanii guyyaa qabdi markazni da'awaatii fi du'aayi نما فتوى قول لك أبا أن كتابك ينبينسي مختصر أحكام الصيام دير علمتي كأفان كللوقة تنبر كتابتي للوقي بيتني للوقي تقول منامني نياترتي كوسي مسخسي مسمسي جدا وان تقو إنجرتيمي أفان إنك أباني كاني مسجد ديما ويجرتي ورجعتي كبوبيك كان خنافي وانا كسيتي كتابك يا وانا كسيتي ورجعتي كبوبة بيكا jadi kan esar gati saati bumbar badenya tiwan tade di ofi jora ko kesa jirti mal maskasi beiti akasi kana fe singilon nakasitti bekati yaro mo isinitti dhufu ofirra beka akekadda dhugumano ibadan wan xiqqa kana miti ibadan jabeefamuu qaba saati aadan sitti dhufu ofirra beeku qabda saati inni dhufu aadan karoon itti dhufu natti dhufu mali na cicciramoo akkuma sana na dhukkubamoo waytanatti dhufu kana gariin namaa hin dhukkuba gariin namaa immoo ofitti aarsa gariin namaa akka wayiitii itti dhufa beeytanii kanammoo sheenneessa qara'e naan jettanillee ammallee wayinna qabdanii ammallee sheenneessa qara'e maal nu keessa jirammoo jedhinaati an kitaaban nakkaasee natti hime kitaabatu hima waan kana kanaaf jettiniinuu akkuma sana dhukkubuu aarsu abbaa warraatiin fa'i akka waan balaa wayii walitti bu'ee walitti aaruun maali boo maaliin si balleesse madabbo lakki deemi meenirra har'a natti tolaan jiruwan akkana jechuun ustaadha lilmunuuru munarraa olka akkasi wallahi dhugumaa isiniin jedha waan akkanaatu jira akkasi naani maal jettaati barattu in kolfita naani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير رب سم الراجعين.
Fakkeenya bakka soomaa kanatti sooma wal rabsuu wal hamachuu hin ta'u irraa fagaachuu fi eeguudha jennee eega baranne namni tokko osoo sooma keessa lolee wal baqasee soomni sun Kamtu akkam jetta? sooma keessa namni tokko kun arraba loloo yoo lamatan hin ta'u sooma keessa namni tokko wal lolee wal baqasee akkami soomni sun Soomanni jalaa hin badu sawaabatu isaa hir'ata. Soomana nama sawaaba nama dhugaan soomee hin argatu namichi sun. Sooma hir'uu ta'a jalaa jedhani. Cabuu immoo hin cabu. Cabsu jechuun naafahama. Muftiraata soomaa keessaa kitaabni wayita lakkaa'u nyaataaf dhugaatiif jimaa'iidha jedha malee waan qonnee garaa seenutu garaa namaa seenutu cabsa jedha malee wanni afaaniin bahu wanni harkaan waa dhahanii jennaan hin cabu garuu sawaabatu hir'ata jedhan sawaaba hir'ina sawaabaa argata jedhan namni waan akkasii jedha kitaabni akkas kaasa obboleettii kiyya inshallah namni akkasii namni wal lolee mataa wal baqate maa nyaataan jiru ustaaza maa soomin ta'u inni beera jedhanii nyaatan hin nyaata anaa nyaatu jedheen hin nyaata والله وانا جاي جراي جرا إنيا تاسنو والله أمتك يا رب وان درامات ورقما يا ربي يا ربي يا ربي يا رب أستاذ ما عندي هذا انتو أما اللي سومتي السابق كنا فيه gaafa sooma rabbii galgala jechuun gaafa sooma rabbii galgala guyyaan boroo ta'e guyyaa adoo ta'e namni tokkooyi haddaan miti jedhee boruuf dabarsee soomni sun tokkoo isaa jala dhufee jira sooma isaa akkam godhu. Ahaa shakkiidha shakkii guyyaa yoomul shakkiidha. Soomni suni fakkeenya araabbiin galgala bakka bakkatti adda galgalaa ta'a namni gariin boru jedhee sooma isaa itti dhiisee boruuf dabarsa. Garuu guyyaa yaqiinni isa dhugaadhaatti namni garii araabbiin boru galgala qabatee jechaa soomni kun tokko jala dhufaaraa namni kun sooma kanatti hammuudha qadaa deebisa moo akkam godhu qadaa deebisa shakkii goota dayinii bar qadaa deebisa kan wallolee wal baqasellee nyaata jettanii amma يا جرى كينيا وانت قصدن امين كبائر الراي امين توبا ملس الرامبو همين اكو مثلا نما ولد تديرون هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ربي كينيا بيتني نما همتون حماز جدبر نمني همتو ولا ما اوفتي حمدتوني حمازين حمدتولي مشاين ديمتولي بنامين قوسا صديقو كيسا كجمن اللي كان نما حمتود أكاسو ممو ولدنا مديرون اللي كان نما حمتود كان يا أمة كينيا يا هواس كينيا ورئ الدنيا كان ربيني وسائل غرغرات ربي والنبرسيسي حمير را أمانة والحمد را حقا لتكي سنيتي وفيقا warra markaza wali namatin intala durbaa namatin ati kadhiiraa qeerricha namatin wallahi hami maali woyoon waan isa keessa jiru beekee wooma isa keessa jiru dubbadhee hoo jennaan rasuula rabbiitiin osuma waan inni qabu dubbatte illee wallahi hamatteetta jedha rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam gaaf wahii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaaf isaan mi'raajii ba'an ni beeytaniimi معراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ويتربين كن يجرسا قاف نبين كن ياسي الباني سمي بهاني سدرة المنتهى بردي براقي ساني يابي ساني هدي جبريل رسول ربي صلى الله عليه وسلم
إيجا أجيكا هنيكانيتي رسولي بكا جهنما ركاني بكا إبت جنة اللي ركاني بكا بشننا عند ربي في دي أجرسيسه أمة وهي رسول ربي ركاني إربا هنجرد جهنم كيسر ركاني أرجن أمة وهي نزبمن كيس ساني يوكان كتين ساني كن سبيلة تتاسفمي إيرفمي كيسا يافمي روايان برات وقات رباتما ديمسا وقات رباتما ديمس سيرني كيس ساني قفتي وقات رباتما سنسبيل ربين كين يتتاسسي فنيان وفيتي في بوكو وفي كنا في فولا وفي كنا بوچوران جراني غاري دغوغاني ان دغوغو بيتنيمي هم بوچوراني نيچيران من هم يا جبريل وركن يا جبريل ان جراني رسول ربي غافتا جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم غافنان جبريل مال جدي امتك ان بيتو يا محمد جنا ان بيب ان جنان ورويت كنو دوبنا ما تعني مكان ما نياتا ران سنتو ويتمقا في مقا ولي والدب امه والدبته امه والحمته أمتك كسي كانتو ربين كان كين جزاء الرادبي آرابيك يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجي دبرا دبرتوتا لكني جماعة دبرتوتا كعذب من أرجى الرسول إيه نجري كن جنان ورني ما وراء في تكفره وراء أبا في قدريسا ولا أبا وراء في دا قدريسا ولا ورا كان جراني جبريل أجر سيسي أجي دبرني رسول ربي صلى الله عليه وسلم الجن ورا ربانياتو أكما سنة ورنا مهمته في ورا جدنا ما نادم قافوا إما رسول ربي صلى الله عليه وسلم أسوك رادي مني قبري وهيبرا دفني قبري لما تعذبمت وهيبرا نبني رسولي ويتغنى والله قبري لما نكون كتاتمو جراني عذبمو جراني كتاتمو دا كيس جراني جنة نبي جنان أجرى دمي مكات نخلي وهيب عبساني إرد آباني والله جاء الرسول وان دمين كن إرتين قوغين يحاق سنجيد إنك أبدو خناني وإتلافات إكشو جاء الرسول روان قد في الأزب مان جاء من نقول توقو جدون ما دي ما جاء سبحان الله كنو شيكا ولتنك ولتنك ديمي ولفدا والأبقى الشيطان تركني برس تطلب وأنا كاتب أنا بارك وأنا كان يا إخوة الإيمان يا نمني ربي إسلام ما نوكني حربك كانت ربي ولنوجه والله وأن كان رسول ربي تكمو فنجان الران سترى دويران وسمنا نبي إلالو بشان ما فنجان ما غريات إنسان يو كان جدو ساتي جدو فنجاني كان أجلدو وهم بود أتويراني فنجان أفران أركو إلى رسول ربي صلى الله عليه وسلم جري لما نكون عزب ماجر أن جاء رسول بدين فنجانيتي في بدين نما حميتي في بدين جدو نما ديمو وانقرقود دار أكو أيها الإخوة ربي كيسا صداتا والجبيسة وخاصة والرئيم والرجلتا واحد والبلسو ديمتا واحد وليقدا كنو وني بالاغين كوني مكان سامال جتن إبون كون بالاغي اللي بريدا اللي وني كنو دقيقة قبابدوتي والبرا سنبرا فيدا غروب جنان دقيقة قبابدوتي نما صدوما ولتهيدا أجتي الربان بشك مالي أبا كيدي إلاتا أبا كيدي والفودما أبا كيدي قريبوا أبا كيدي مالي كنا أتي كنا متي أتي ما فوقتا متي أتي حتو بر أتي نمازينها ودومتي أكنا ولين جدان جراني وباقنا يا أيها الإخوة ربي كينيا سوداني ربي كينيا قبني ربي كينيا سوداني رمضان يدفن كده أفان كينيا بقول لي فدا أفان أنا ما وجن أفانا أدبا وليس هي كان إن شاء الله ربنا والله ساعتي هدون سنرد أبرتي إبسا مال جتمه ربي سيها إبسو جروكي ها إبسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت أستاذ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقوم أجرتو؟ خيار أنا جاجرتو. قال أستاذ أنا قافي وإن كبا. قافي أكملت بابا كيه. قافين وما كتابا ما برسيسار تنكنا والقبتو وما برسني برترمي. الشيء. جرانا رجعني كتابا بسن. وما فكني رمضان كيس
namni tokko yoo gartanii ramadaana balleesseetiin hin jedhe tarii ramadaana keessa namni dubartiitti dabalameetiin hin jedhe shartii sadii qaba jenne akkasi baratamee ture. Jirtu. Ishi booda wal agarra. Ishi maal jettaa dubbat. Ayyee ramadaana keessa namni fakkeenyaaf dubartii takkatti dabalame yookiin haadha manaaf itti dabalame ramadaana san balleesseetiin hin jedhe shartii sadii qabaa jedhanii jennee barannee turre. Tokkoffarratti gabraa taquu, lammaffarratti gartanii ji'a lama walitti qabee soomuu, sadaffarratti miskiina 60 nyaachisuu jedhanii baratame. Eshi. Ayyee gabra taquu tokkoffarraa baranne san irratti zamana keenya kana keessatti gabra san taquun akkamimee gabra san taquun danda'ama zamana keenya kana argamuu danda'a. Lammaffarratti miskiina 60 nyaachisuu itti jedhamu kana. Miskiina 60 sila guyyaa takkatti nyaachisamoo guyyaa biraallee yookiin guyyaa lammaffaa yookiin sadaffaa akkatti nyaachisamoo guyyaa guyyaarraan nyaachisuu danda'a akkamii bakka sanitti xiqqoo ifanaan taane rabbi jazaa keessana afalu. Baarakallahu fiika kitaaba barsiisarraa na gaafatte baarakallahu fiikum. Gabra hattaquu yoo jedhanu zaman ammaa keenya dhugaa jette gabri hin argamullee karaa ati itti argattullee hin jiru. Ulamaa'in waan jedhan sirratti qiimaa gabra tokkoo kennaa jedhan qiimaa gabra tokkoo waa kenna birri irraa kennaa warra jedhantu jedhan sun maaltu si fida waan akkasii akka fatwaan illee itti godhamee jirutti ulamaa'in keenya fatwaatti godhanii jiranitti yoo tokko dhabe karaa ittiin argatu dhabe kalammataa dabree dalaga jedhani kan lammataa kanuma maaliif jennaani maa ja'ala Allahu fi ddiini min harajin Rabbi diinii kana keessa cinqaa sittiin goone eega waan tokko dhabde giddii funya urii fidda siin hin jenne Rabbi funya urii qabdee fidda siin hin jenne waan sababa sana ta'e jennaani gabra bilisoomsuu yoo dhabde har'a zaman ammaa kana gabri hin argamu akka biyya keenyaa keessatti fayyimaa kunoo argattaniimi gabra wayiitu argaa hin jirru soomana ji'a lama soomanaa jedhan yoo soomana ji'a lama soomanaa akkasi ji'a lama sana soomana yoo immoo ji'a lama soomanuu dadhabe nama 60 nyaachisa jechuun karaa lamaan waa nyaachisan jenni bara karaa lamaan waa nyaachisan tokkoffaan attamliiku nyaata sana yoo qabaate midhaan kana gariin nama 60 kanarratti haqoodu nama guyyaa guyyaan hakennuu hin jedhan guyyaa guyyaan nama tokko irratti yoo 60 kenne nam tokko irratti kenne hin danda'a warra jedhutu jira warra kuma sana immoo bakki nama 60 jechuun nama hedduu barbaachisa nama 60 kana dirqama fiduu qabaa warra jedhamtu jira irra caalaa immoo karaa ulamaa'in hedduun itti goran nama 60 kana bakka tokkotti midhaan affeelee nama 60 argatuun hin danda'amallee akka biyya keenyaatti nama waa nyaatutu heddummaa tana fakkaata nama waa nyaatu kana wali qabdee bakka tokkotti affeeltee bakkuma tokkotti ofirraa gaggeessita akkana jedhan karaani biroo immoo lakki guyyaa guyyaan haa kennu warra jedhamtullee jiran irra caalaa immoo karaan kitaabni rajjahullee karaan kitaabni bareedaadha jedhullee nama bakkuma tokkotti nyaachisuudha yookaan inni immoo nama beektu tokko nama jedduu nama lamaatti waan 60 kana jedduu nama lamaatti gammattee nama lama jedduutti kana qooddee guyyaa waan nama 60 godhamu kanallee warra jedhamtu jiran irra caalaa wanni itti gootu dubbi khilaafa ulamaa isii dhiise nama 60 kana bakkatti nyaachifta bakka tokkotti kafteeriyaa fiddee kaaffee fiddee bakka fiddee manatti fiddee affeeltee yaamte nama 60 nyaachisuudha wallahu ta'ala alam kanumaan deema khilaafa ulamaa hedduutu jira ulamaa hedduu wal dhabanii jiran waan ta'eef kanuma akkuma kanatti deemuu bareedaadha jechuu barbaade inshallah rabbuna akkasi ibsa barakallahu fiik kanaaf akkasi nu dhabnee jirra manaan dhufaan masjidaan ka'aara jedhama
obboleewwan kiyya gorsa kana wallaahi natti tollaanini hirriba kiyya dhiisee taa'ee guutuu isaa waraabee kan dura jalqabanii garuu na darbe akka tasaa viidiyoo hojjetan dhiisee kalaas taa'ee kan waraabee inshallah namarraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu nama ramadaan illee seeran seewmee seeran baasu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha jabaadhaa Allah ya rabbi balligna ramadan rabbiin nagaa ramadaana keenya nuun ga'ee warra barana soomee bara dhufullee waliin soomu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha obboleewwan kiyya jabaadhaa tutti gaarii isiniif haa ta'u inshallah dhageeffadhaa isin fayyada waan ta'eef nagaan na oolaa qaqqaaliiwwan koo